Dhaabbichuun maal jedhe? Ijoollee tana dhiisaa jedhe ijoollee shaneedha. Uummatatu leenjifataa jira, uummata gargaaraa jira, uummata waliin jiran yaadattanii paarlaamaarra jedhe dhaabbichuun. Uummata gargaaru jira, uummata ufi qabe dhiisaa jedheen isaanii yoo haasaa illee uummata isaaniif raayyaa ittisa biyyaaf waliin haasan malee kun nun galchuu cadhaa dhiisaa jedheen dhaabbichuun. Ebaluun ajjeesee marroon ebaluun wal fixee ebaluun illee fannisanii ebaluun illee ibiddaan gubanii ustaaz Kamaalii illee achi ajjeesanii ebaluun illee maal yoo godhanii yaa'iin hin dhufneere yeroon warri kun gartee garuu hin geettu hattu hundisiitu ijoolleen heerri hin jiru seerri hin jiru hin baranne waa takka hoogganan qabdu dhaabni akkanaan jiru waraanni akkanaan jiru nu jenne kijibdu hattu maaliyyoo wanni nuun hin jedhin jiru rabbi isinitti hin fidin. Isinii galaa dhagaa Oromoo siyaasaa Oromoo akkatti isinitti nu jiran. Uummanni gaaf kan gartee ijoolleen uummata nyaachoo eegalte. Jaartii jalaa fudhachoo shamarran babbareeda guurachoo. Maal jette Oromoon sangaa itti qalaa turree sangaa irraa gara re'ee foolaatti dhufnee hoolaa irraa lukkuu dhufnee jedhan. Lukkuu irraa killee jedhan gaaf kaan ammoo mana duuddeeti kaballaaf dhiitii coonqixxaan harkaa guurachoo eegalte ijoolleen jedhan. Ayaa bichuu ciitii nyaatu. Namni akka bichuu beektaa hin jiru. Ustaaz Kamaalii eebboo fa'i. Siile. Kama akkasiisan iyya maxxuunoo nuun jedha jawween. Faannoo iyya maxxaanoo. Marroo iyya maxxaanoo. Ijoollee ankalee jedhami yaa jawar yeroo xiqqoo isii gaaraa akkas godhan jedhan ankalee jedhami. Faarsee bulaan jawaarii illee jawaarii atseewwan nuuf faarsa. Faarsee bulaan jawaarii jawaan nuuf faarsa. Ija barbaada atseewwan afaan buufatu bara. Takkaa mootummaan akkana hin agarree jedha gartee uummanni Oromoo takkaa kanatti hin dhumanne. Xurumbaan beektanii Itoophiyaan illee dhiifte xurumbaa san bara jawwee. Xurumbaa san Itoophiyaan illee dhiifte. Dur ganam obboroo hirribaa xurumbaan si kaasan yoo namni du'e yookaan ammoo ol gahee yoo jira tuut iddireenya yoo naachuu tuu sau mootu ajjanii lallaban. Jawaar sau mootu waa xurumbaa san afuufuu malee ganamni geennaan fee jawaar dhaqi ilaali. Sau mootee qofa danni. Sau mootee iddireenya yoo naachuu tuu. Ilee biyyee nabbar inni dubbadhee tureen. Isaa birriidha. Xurumbaa afuufuu malee namtichi xurumbaa afuuf barwaata kan qabu xurumbaa afuuf saniin birriin galtiif. Xurumbaa san afuufee guyyaa waa du'an gammachuu isaati. Jawaar akka warra saaxinaa kana bara koronaa sana finfinnee kana turellee koronaa bara koronaadhaas charchar godaanaa gubbaa Teewodiyoos Addabaayoo isin gad dabartan bakki saaxina reeffaatti gurguran jira. Warri gaazexeessonni kunillee kabalaatii dhattee gabaan akkamii jedhanii gaafatan. Itti namni koronaan namni akka gaarii dhumachuu jira gabaan ho'itee jirti jedhanii. Koronaan gabbu'e. Akkam jennaan ammoo namni du'aa hin jiru gabaan hin jirtu jedhe. Wallaahi Oromoo maal yaadare gaafas Jawaar Mahammad yaadare. Jawaar Mahammad yoo namni du'e rabbi sitti hin fide ni gabbatallee ni koflallee beeku sittaati. Maaliif galis seena birrii. Anqaraa jedhee jedhe afaan Oromootiin illee gabbaa'ee anqaraa jedhee girrisaan isaa faarsii bulaan isaallee suuraa Jawaar asiin dura waa dubbate mootummaan kun dikteetaraa biyya kana qabatee badee maal jedhu kana fuutee poosti goote. Afaan Amaariffaatiin illee gabbaa'ee biyya nabbare jedhaan. Nafxanyaa illee gabbaatee ta'ee sooyyee ilma idin jettiin galtee. Isinii galee. Nama namni du'ee araa kiiloo seenuu womaan hafnee malee isaan yeroo maraa dhufne akkana goone dhufne waggaa torban kana maxxan qofa maxxan dhufne matsi'uu Tigreellee achii matsi'uu jetti Amaarillee achii maxxan jetti Oromoollee asii dhufne jetti akkuma dur gaaratti gartee Daawit Faatiin gootu barri kun bara bilisummaan nuun jedha waggaa maraa nuti barri kun bara bilisummaati bes abdii kanaa ji'a 12 laakkan gaafa ji'i 12 dhumate bara haarawa jedhanii barri kun bara bilisummaa jennee mallee haarawatti abdeetuun godhan. Nama sooftiweerii itti gartee yoo xiqqoo telefoonillee irratti bante maree gartee mataa si nyaatu. Abdeet godhuu yaaltatan malee abdeet godhaa turan gartee. Amma Jawaar Faati waggaa torban kana wanni isaan dalagan yoo jiraate maali Oromoo abdeet godhu sooftiweerii Oromoodhaa kana dhufu jirra. Matsi'uu maxxan dhufne araa kiiloo seenu. Araa kiiloo. Amaariffaa illee araa kiiloo. Oromiffaa illee araa kiiloo. Tigriffaa illee araa kiiloo.
kan dhufanii agarre. Ima dhufan isaan ganna mala agarte ima baasan. Amma kaa dubbiin adda taate jalamaan dura moja tokkoon dura jalamaan dura. Sooshaal miidiyaa gubbaatti Tigreef Amaaraaf Oromoon warra sanatti elf godhuu barbaadan qabsoo jijjiirra jedhanii jechi muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Alii jedhe mootummaa kana fincilaan diiguullee qawween diiguullee keessaa diiguullee tooftaa dabre hin jenneen yaabbichuu itti meebar. Osoo inni itti lafa dhiitti hin jenneen bifa haarawaan takkaa namni sooshaal miidiyaadhaan qilleensa irratti kan namni tokko waan takka hin dalan walitti dhufnee nama miiliyoona bar miiliyoona hin jenne miiliyoona agasii guyyaa tokkoon goonee seenaa biyyoota biraallee fakkii taanee dhufan. Wanni isaan dagatan abbichuun nama tikaa nama insa nama teeknooloojiidhaan nama barate ta'uu ni dagatte jira. Gammachuma amaan warri amaa beektan yeroo damma daamuu argate qotee biraan ba'ee caqase yeroo shaayisii dhagaye ni fiiga. Gammachuu jechuudha. Kiiloomeetira tokko fiigee deebi'ee caqasa. Kiiloomeetira lama fiigee caqasa. Osoo deemu gara kiiloomeetira 10 yeroo fiige lafa bada ni dhaba. Bakka dammi daamuu jirtu. Ol fiigi. Dhukkeen irraa baatee gammachuun harka cabxee amma damma daamuu biraa barbaadetti ta'a. Inni dhufnaan ammallee baratu irraa qoobaadha. Yoo hadha 10 argate illee kurnyaan hin nyaatu. Dhagaa gaafadha warra gammoojjii warra waan kana beeku. Gammachumaan osoo fiigu maali waan hin argin argate. Waan hin argin argate. Osoo akkasii fiiguu keessaa dhabama. Abboo kaleessa asitti kaxa'ee akkasii fiigee biraa dabre mee xiqqoo fiigeetti deebi'ee nyaadhaan hin jiru. Karaa kam fiigee jedhee of hin laalu. Isni galaba gaariitti. Uummanni kun uummata waan kalee jedhe amma kalee maal jedhe dheengadda maal jedhe eenyu kana dura jiru. Namni an irra dubbachaa jiru waa godhaa jiru kun hin jiru. Osoma yaatu qilleensa gubbaa wal geette. Hayyoota akka Itoophiyaatti jiran mormitoota mootummaa kanaattu walitti dhufe qoobaadha. Murtii doktoroonni Oromoodhaa, ka Tigreedhaa, ka Amaaraa Profeesaroonni namoonni silaas maal godhan sammuu biyyattiin tun qabdu walitti cuunfanii qoobaadha amma guyyaa sana. Yeroo isaan dhufanii walga'iif barcuma hiiffatanii ta'anii namuu peejii wanna fuula wannaa isaa banatee kaameraa haxaatee namuu as yaa'e otoo miiqumu takkaan abbichuun dhara godhe. Namni kaa xurumba isiniin jedheen Jawaar Mahaammad. Ka waan maraa Tigreen dhuftee Amaarri nam tokko jiraame ta'e nama tokko ergatan. Bari yeroo namni ga'ee nama walga'iin takka jiraatu tokko agar jira nama wayii ergantu jira. Mee gurbaa fiigi waan isaanii akkas godhe jedhaniitu jira. Walgahii ka waamee waan kana mara fide Amaaraaf Oromoof Tigree. Shaabi'aa fi Ijiptillee duuba jiraatu. Harki dheeraan biraallee duubaa jiraatu. Jawaar fide ma intarneetii illee cufee Facebook maali YouTube illee maali yoo godheetiin kana dandeettii qabnuun akkuma dur gaafa mallasii banne bannaa jedheetii gadhiise. Isa banuun agarre banuu ni qollofamte iyyuu dubbiin. Namni miiliyoonan nu laala jedhani adda baddee nu Gabratsiyoon fallee biyya irraasin kaleessina jedhan harka hafee marroon fallee kan guutuun wanni gabaan addaan facaatee bushaa waan gartee waa takka bu'aan qabne uummata teeknooloojii hagana ga'u silaa achi gubbaa teettee yeroo san laala uummata dandeettii qaban isaan laan achi gubbaa teettee yeroo sani appii jira daawuloog gootee waan yaadde san guutuu mootummaa kanallee kanaan horii xiqqoo tokko baaftee waan guddoo dalaguu dandeettee yeroo san achi teettee warra jira warri yeroo san waan isaan barbaadan namoota san fiduuf. Appiilee biraa daftee daawuloog gootee fiddee appii nama biraa irratti nam tokko bar feesbuuk nam tokko irratti dandeettii qabaattee bar nama isaan keessaa hin jirre kagartee mootummaan kun onnaa keessan kaayin fiddee gara biriin peejii tokko joguu bagga dhiiftee waan san dalaguu dandeettii turte. Rifattee hundinuu dhadhaa ibidda bu'e taate. Akka ishee eenyu roobee baalee jedhan kaan namuu dhama'ee bakka jiru jazbe. Jawaar Gabbayee agasiin dubbatee akka gaafas dubbatanii gabaan addaan galte. Rabbisin haa antee wushaa jawaaniin illee antee leebaa inti bilaa idillee bileen innante ati si akka taptaabbasin bal wal fixee gabaan addaan galte. Jecha duritti nu arrabsan kaaniin kunniin bu'aan qabu karaa gartee waan hin taane dabalamne gara birii waa barbaadan jettee Amaaraaf Tigreellee biraanitti. Walitti gaddachaa ta'e ammallee. Oriitee nuti hin dhufne gaaf durii kaballee dachaa. Ammallee oriitee asiin siyaatiin lattee siyaatiin hin dhufte. Siyaatiin maaliif dhatte? Maaliif isteeta 50 Ameerikaa keessaa siyaatiin hin filafte? Warra siyaatiin deebisaa ofirraa dabaa? Ana isin irraa deebisaa ree? Allee warra siyaatiin.
Lafti amma waa keessaa argattu. Lafti xiqqoo eenyuuf akka jiru beekaa nama. Eenyuuf akka waan kana qindeessee fideef. Maaliif akka siyaatiin latte illee ni beekan. Ka fidellee Jawaar. Namni siyaatiin fidellee Jawaar. Jawaar amma maal beektaa? Arsii mataa miree. Warra inni gosatii jedhee himatu siyaatiin jira. Kasaaraa gara geessu akkaan agarree baran. Hadha silaa walgeentu eessatteetti. Oromiyaa xiqqoo nuun jechaa banii Minisoota silaa dhawachitteetti osoo Oromoon kaayoo Oromoo harkaa qabaattee Oromoo waliin jiraattee Oromoo waa godhuuf Oromoo bakka bu'uuf Oromoo waa gurgurachuu deemanii eessaan Minisootaa ta'an. Siyaatiin dhufaniiti siyaatiliin maqaa balleessan biyya teekinooloojii biyya bareedduu. Osoo natti manii ani ijoolleen geessaa fi jedhaan laaptooppii takka. Feekii moo'ii silaa tottolchanii maqaa Oromoon dubbata kaa silaa gartee tottolchanii protokoolii illee gadhaa jedhanii boorsaa illee irraa fuudhanii ayyeessin jalaan tundu homaan as miiluu jala gallaaf kaadhaanii achi fuudha. Hattaa namni kaameraa san waraabee fi nama fedhiif deeggarsa jaraan qabne horii kennaniif laalee bu'aa ofiitiif dhaqe. Inumaa kan inni dura waraabee boorsaadha jechuudha. Uummata kanatu Oromooti jedhiifama naa godha wanni kana marga isin deebee fi uummanni kanatu Oromoof qabsoofna Oromoo bakka buuna deema. Kuni dhukkuba hizbii diina Oromoo kiisha qullaa sammuu qullaa kabaata akka harkaan qabne. Uummanni keenya hagam isin dhagamu jira warri qabsoo kanarratti gartanii nuti bar qabsoo hadha jarri itti dhuftee abbaa itti ta'uudhaaf Oromoo waa himuuf uummata keenya sobuu deemtu kana barnuti. Gammoojjii Oromiyaa keessa saree itti nu nyaattee fincaan qocaa itti nyaanneeti saba keenya gaafa sabni keenya maqaa keenyaaf caphee kasaaree sareen isa nyaatte bar afaan keenya cuqqaalannee gaafa waa godhuu hin dandeenyu su gabbaanii dubbanne nurraa toltii bar. Abboo kaleessa illee akkana goone ammallee nu akkana goona ijaaramnee osoo gabbaanee qabsaa'onni Oromoodhaa bar nurraa toltii. Maaliif kaleessa gammoojjii keessa sareen nu nyaattee qocaa fonnaa itti dhugaa baanee fincaan. Gaafa qabsoon Oromoo diigamtee facaate qabsaa'onni Oromoodhaan ni faca'an. Uummata keenya dararuu yoo taate malee uummata keenya ajjeesuu fi hiisisuu yoo taate malee bu'aan Oromoo fidaa jirru hin jiru hoogganaa hin qabnu ofiiyyuu walii galuu hin dandeenyu jenneeti karaa irraa gorre. Gaafa qabsaa'onni Oromoo biraa galan Daawud Ibsaadhaa waggaa 21 shunkurtii qotee ijoollee Oromoo qochiisaa bahe Asmaraatti. Waggaa 21 warri hadhaas bahee mootummaa Oromoo irratti ilmaan Oromoo hayyoota Oromoo irra walii galee yookaan nafxanyaa wajjin yookaan TPLF wajjin walii galanii yeroo cufaa diina baatanii nutti dhufuuf deeman. Gaafa Daawud Asmara galee walii galanii waraana jira ijoolleen leenji'aa turte. Waraanni kun facee bakka hunda jira kadhannee jiraachaa baanee walitti kadhachaa baanee waraanni bilisummaa Oromoo. Uummanni keenya baqataan hadha doktora Profeesar amma gayyaa'ee deemu kuni warri hadha yaa'u kun Jawaar Maammadaa dhagbaayee kijibduun kuni namni ani jibbu warra Oromoof qabsaa'e keessaayyuu adda bilisummaa Oromoo jedhama caffee raamis faadha kunooti miyoo dhugaan mootummaa kana as deebi'e Oromoo as deebi'e caffee raamis gabbayaa dubbatu waan dubbadhu kan. Awwaan jibbu Jawaar Maammadaa paaltook jedhanii paaltook jira paaltook san gubbaa dhufeeti nafxanyoo dura taa'e waan jiru. Ineen ammi garman jedha wanni na ajaa'ibu Oromoon nama waa beeku qabdi yeroo jedhani Amaarri yoo barsiisuu baate Oromoon waa baratte seenaa addunyaa keessa kaa kijibaa naan jedhu baay'ee warri gabbayee gartee wanni kun waan sooshaal miidiyaa irraati. Ineen ammi garman jedha Jawaar afaan Amaarifaati. Oromoo yaa tamaaree sawaallee siluun yaassi qanyaal jedhaa ture jechuudha. Nama baratee qabdi Oromoon sammuu qabdi yoo jedhan. Dahaa hizb Oromoo mittaawwaqoo jedha Oromoon ka beekamtu loon tiksuu sirna gadaatiin ni beekamti. Loon tiksuun ni beekamti. Waa ajjeesuun yoo ati lola waamte waa balleessuu wal loluu gosaan kanaan ni beekamti Oromoon jedhate. Yatamaaree warri barateedhaan kun warra Amaarawee Amaara ta'ee baratee Amaaraa naachuu yaa Amaaraa gara dhiyoo naachuudhaa ture Jawaar Maammadaa. Itti saalfadhaan Oromoo jechaa ture. Kanaan osoo ilmaan Oromoo nu dhuman nu saree nu nyaattu ግንቦት ሰባት ኤርትራ ጅሩ የነገ መንግስት የነገ ተተኪ ወሪ ቦሩ ሞቱማ ከነቡ ጎቶዋን ቦሩ ያባፍ ግንቦት ሰባት የደ ወጋ ሜቃ አክቲቪስት አማራ ተይኑ ረደለጋ ቱረ ጀቹ አላባ